tokko dubbachuu danda'an jiru. Na Saara Nabbasiisa jedhudha. Na bakka ijoollee fagaadheen argateeffanii na fuudhanii. Obboleessi ishee poolisiidhaan dudduubaan deeman agarree barrii natti cufattee bakka na qabatte. Jaartii haadha madaamii osoo hin taane haadha ijoollee tana madaamii kiyyaa jedha. Bakka gaafa isheen na qabattu anis nan qabadde. Bakka inni dhufee barrii nurratti rurrukutee naatee barrii gaafa bantuu isadha. Amma ana kutaa wayii keessa nagashanii ishiin mana ishee geerti. Ani nan deema biirootti na keessaan jireenii biiroo nama narraa kaasuu didanii meeqa dawwalee shanii waliin dawwalee bakka haareen dhiise. Nama kutaa waan ta'e keessan jira. Inni immoo masgiida dhaqee tana dhufaa asii socho'innaan jedhe dubbachuu danda'an jiru. Maatii kootti sheernaa godhaa jechuun akkuma biiroo kootti naaf dawwalanii barbaade biiroon bilbila narraa kaasuu dide maatiitti sheernaa godhaa. Dhugaa maatii kootti sheernaa godhaan isiniin jedhaa. Yoo inni dhufees dutaan gabbeessuu danda'a garuu an nageenya gaarii jiraachuu dhiisuu danda'a. Ammas walitti waan buunuuf jechuudha. Kana jaartii nama baay'ee tokko boosee na sosobaa turte. Inna maatiitti sheernaa godhaa daraa keessan. Daraa rabbi maatiitti sheernaa godhaa. Ay carraa shamarran keenya. Mucayyoo madaamitii wallollee wal qabannee na qabatti. Baay'ee jireenya kiyya yaaddoo keessan jira. Adaraa Oromoo kun dhaqqaba. Adaraa maatii kootti sheernaa godhaa jette. Obboleettiin keenya tokko. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon yaa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuu qaba. Isinis baga nagaanaa taatan baga naa jiraatan sin jecha. Egaa ka hordoftoota kooyi obboleettiin keenya kuni akkuma ana akkuma siinan dalagadhattee biyya ormaa kana dhuftee erga biyya ormaa dhuftee immoo manni isheen keessa jirtu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkasuma immoo inta mucayyoo madaamii isheetiin yookiin ijoollee isaaniitiin jechuudha. Mucayyoodha keessa kan ishee wal loltee wal qabaa jiraniini. Akkasuma immoo ani baay'ee yaadda'aa jirasi. Jireenya kiyya ofuufis baay'ee yaadda'aa jira. Adaraa keessan dubbachuus hin danda'u. Na qabattee huuteen na qabattee anas nan qabadhee ture jettee jirti. Baay'ee tokko biiroottis na deebisaa nan deebisne amma furmaatas naaf hin goone namtichi ani bira taa'u nan dhufa jedheeti na biraa deemee ture. Amma garuu hin dhufne aga waynaa erga kanamaaf immoo jireenya kiyyaaf yookiin yaaddodha waan ta'eef sheerii natti godhaa. Jaartiin illee na gortee jirti garuu kan wal qabneen jaartii osoo hin taane yookiin madaamii osoo hin taane intala madaamitii wal qabnee jira jettee jirti. Hedduu takka nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya dararraa hedduu keessarra jiru. Dhugaa Waaqayyo. Naa jireenya yaaddoo keessan jira jettee jirti. Ijoolleen teenya baay'ee akkasitti dhiphachaa jiru. Mucayyoon kun kan madaamii isheeti kan akkasitti wal qabanii jiran jechuudha. Dhugaa Waaqayyo yoo nama jaalate shamarra isaanii sitti hin qabin dhiira isaanii shamarri isaanii jechuudha baay'ee mixiitamtu baay'eedha. Magana jedhee seetti himuu hin danda'u waan argee jiruuf garuu hundaa muti gaariin suma jirti garuu tokko manni tokko kan akka shamarranii sararatanyaa keenya qabu hin jiru jechuudha. Innaa ishimatu qabee kanaaf dhugaa dubbachuuf hedduu garaa nama nyaatti garuu maatiidhaanii muti ishiin kan wal loltee jirtu mucayyoo madaamii isheetiin kan wal lolte jechuudha. Isheetu qabe malee kan ishee abbaan ishee fudhatee fi haati ishee fudhatte jechuudha yookiin immoo madaamiin isheetiin miti. Madaamiin ishee immoo baay'ee na sosobaa turte jettee jirtiyyuu jaartidha. Na sosobaa turte jirti garuu immoo wal dhabanii wal labbeen ijoollee kana lamaan yookiin immoo nageenya mucayyoota irratti illee waan baay'ee raawwachuu dandeesse jechuudha. Garuu raawwachuu waan akkasii kana immoo yoo karaa seeraa ta'e inuma gaafatamti. Osoo mucayyoo kana dhaqqabanii too mana saniyyuu baasan yookiin immoo biirootti osoo deebisanii hedduu takka dararaa hedduu irra gahaa jira jechuudha. Garuu gara madaamtiin miti gara mucayyoo isheetiin jechuudha. Innaa hedduu takka nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra gahaa jiru jechuudha. Maali garuu carraan keenya biyya Arabaa kana keessatti waan baay'ee nu mudachaa jira. Waaqayyomti nagaadhaan nu agartu kan nagaan nu baase hedduudha kan ijoolleen keenya dararamaa jiran as keessatti.
nuti hin dalaganne jenneeti malee dararaadhaa fi miti kan biyyaa baanee arrasfamuu fi miti tumamuu fi miti ajjeefamuu fi miti jechuudha. Dalagannee gara biyya keenyaa galuudha. Na baay'ee garaana nyaattee jireenya kiyyaaf iyyuu baay'ee yaaddachaadha waan ishiin guutuun beeku jechaa jirti. Waaqayyoon ishee hojii yaa ta'u. Osoo namni danda'amee minciyyoo kana lakkoofsa ishee qabaatanii achii baasanii dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee gara nama nyaatti. Ijoolleen akkanaa kun yoo baaneetillee badaniitillee hojjetan rabbiidha garaa nama nyaatu rabbi. Maaliif siqaayii beekanii hin danda'ani mana tokko keessatti ijoolleen nama qabde taanaan hin dandeessu ati halkanii guyyaa sammuu si zoora jechuudha. Innaa kanaafiyyuu adaraa keessan obboleetti wanta minciyyoo kan namni baasuu dandeessan achii baasaa isiniin jedha. Kanaaf immoo ijoollee keenya keessattuu ijoolleen addasii dhuftan adaraa ofii gadhaalleedha. Manni tokko baay'ee babbadaatu jira. Waan hadduseen irratti raawwachuu danda'u adaraa ofii gatii sa'aatiidhaan yoo isiniin taane manni suni ofirratti ilaalinaati iyyadhaa isiniin jedha gara miidiyaa irratti akkaataa bahuu danda'a isa irratti akka baatan isiniin jedha. Maaliif yoo nagaadhaan illee biyya ofii galan nagaatu caala jechuudha biyya ormaa keessatti waa ta'urra maaliif nuti dalagannee gallaadha malee kan dhufneef waan biraatiif himate jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo godhaa waaqayyo sinaa eeguu aga danda'ametti isiniin jedha. Inni biraa immoo micayyoo kuni garuu kan wallolteen madaamii mati beekaa namoonni tokko madaamii jechuu dandeessa. Madaamii mati kan wallolte intala madaamiti wallolte intala madaamiti kan wal qabatanii jechuudha. Akkasuma immoo namtichis immoo wanna biraan jenneen kophaatti kilaasii godheefi innaa yaa biirootti ishii deebisa ta'ee immoo hin beekne garuu ganaa hanga ammaatti viidiyoo ishee ammaa gallakkistee argine hanga ammaatti wanta ishee irra geechine waaqayyoon ishee duukaa haa ta'u jechuudha. Nyaannan nama nyaatte biyya Oromaa keessatti siqaayii hedduu agarti ijoolleen ta'in jechuudha. Dubbachuu hin danda'u jettee jirtee maaliif dhuguma maaliif nama aarsaa ati hojiidhaaf iftee yoo isaasi qabattu mee maal jetta osoo si ta'e maal jetta odoo ta'e maal ta'e bakka kana buufnee ilaaluu qabna. Adaraa keessan ijoollee adaraa yoo man siin ta'an dafaatee fide ofirraa iyyadhaa yookiin biyyallee sinaa galchani maaliif wanta namarratti raawwatan hin beekan jarri jechuudha. Kanaaf yoo manni sun siin taaneef daftee ofirraa iyyattee mana san qayyarachuu qabda jechuudha. Siqaayii kana hunda arguurra jechuudha. Hedduu takka garaa nama nyaatti har'a hin dalagadhaa jetteeti malee isheen wanta akkanaa kana narra gaa jettee yaaddeen beektu garuu kaa maal godharree wanta waaqayyo fide immoo waan godhan hin jiru. Haga danda'ametti walitti iyyatanii wal baasudha. Bakka maaliif mana gaaris mana badaas kan si geessisu hixaa keetii yookiin carraa keetii waan ta'eef kanaaf immoo dafanii walii mirmatanii mana sanii wal baasudha bakka yookiin immoo gara biirootti biiroo gizee shanitti bilbilee na jalaa kaasuu dideette hin kaasan isaa warri biiroo immoo abadan keessattuu gara dallaalatiin dhufti isaanis yalaan kaasan abadan odoo waan fetee yoo suurasti na ajjeessaa jiru albedhe naqalaa jirutti sin dhaqqabanis yalaan sin kaasan jechuudha. Kanaaf immoo hanga danda'ametti ijoolleen keenya waliif sagalee ta'uu yaadaa'e. Warri biiroo immoo rakkina guddaan kan irra jiru ijoollee keenya jalaa rakkina guddaa gaafa achii biyyarraa fidanii asitti arraaggafanii eeyyeen barri irraa uncisanii arraaggafu garuu gaafa isheen rakkina akkanaa keessa seente immoo namni isheedhaa hubatu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf warroonni biiroo kun maal akka jenneetti hin dubbannus hin beeknu jechuudha. Warri biiroo kana kan keessattuu rakkina guddaa ijoollee keenya irraan gahaa jiru. Maaliif ijoollee keenya biyyarraa fidanii raawwatanii keessatti biyya ormaa keessatti dararu? Bakka yoo kan dandeenye ta'e dhiisudha biyyatti bakka. Maal ibboo dhugaa waaqaa jechuudha. Maal gazee isaan rakkina cimaa keessa ga'e kamitti hir'ina namaa mirman. Kanaaf rakkina kan guddaa kan qabu biiroodha jechuudha. Biiroo osoo har'a ijoollee teenyaa mirmate har'a akkaatti rakkina kun hundi irra hin gahu. Oduu tokko irratti bakka hin ta'u jedhee nuuf iyyate nuuf mirmate har'a ijoollee keenya irratti dararaan akkanaa kun hin gahu jechuudha. Kan dhuunfatti darbamee jiru meeqatu jira? Kan waan nyaatu dhabee ijoollee waan nyaatu dhabne waan hin dhabne jedhu meeqatu jira? Kan sa'aatii 24 hojjetu meeqatu jira? Kan akkaatti mana keessatti dararamaa jiru meeqatu jira? Har'a kan bahee himamne meeqatu jira? Sababa maaliitiif? Sababa warri biiroo silkii irraan kaafneef akkamitti himatta? Eenyutti himatta? Kan si fide isaani. Ta'uufii baatu mana qayyaruu dirqama gizee 3 qayyaratti waan ta'eef sadaffaa dadhabnaan immoo biyya galchuudha wanni biraan jiru. Kana alatti kan ijoollee keenya asitti fidanii daraarantu baay'ee nama aarsa jechuudha. Naa obboleettii koo waaqayyo si hojii yaa ta'u waaqayyo si haa baasu harka diinaa keessaa waaqayyo si haa baasu siin jedha. Obboloota koo adaraa keessa micootana hanga danda'ametti xalootii godhaa fi warra dandeessan immoo baasuu yaalaa siin jedha. Nama dhukkuba dhugaa ijoollee keenyaa siin jedha obboloota koo hedduu takka na gaddisiise rabbi. Maaliif ijoolleen keenya yeroo baay'ee suma keessatti dhibbachaa jiru jechuudha. Siqaayii meeqa arganiiti kan isaan as keessatti qarshii finnu jechuudha. Garuu namni namaa hin beeku.